Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Alhamdulillah anis nagaa kooti. Baga jiraatanii egaa baay'ee waan nama yaaddessuudha haalli yeroo ammaa kana keessatti lammiileen keenya mana hidhaa biyya ormaa kanatti mana hidhaa biyya ormaa isa biyya Arabaa kana jechuudha. Biyya Suudii kana jechaadha. Mee akkamti jedha maalitti murteeffattan isin waa'ee dhimma lammii keenya maalirra jirtu? Sagalee ta'aa jirtuuf moo sagalee ta'aa hin jirtan meesin akka lammummaatti akka sabummaatti maal jedhaa jirtu isin biraa rabbii ummanni baay'ee hadhaa'ee jira. Oromoon achi keessa jiru baay'inaan jechaadha kan inni jiru baay'inaan. Kanaafuu maal gochuu qabna sagalee ta'aa jedhaa jiru yeroo baay'ee irra deddeebine. Kanaafuu warri tiwiitarii gargaraa fayyadamtan warri Instagramii moo maali yaanii isa jedhamu kana soshaalii miidiyaa gurguddoo kan qaamni mootummaa kun addunyaan fayyadamu kana hunda warri afaan Ingilishii kana beektan hundumti keessanuudha irratti akka gahee keessan dirqama lammummaa baattan waamichan isiniif godha jechaadha. Dhaamsan dabarfachaa jira jechaadha. Innaa lammiin keenya baay'ee miidhamaa jiru. Kaleessa irraa mucaan waggaa tokko dhukkubsataa ture dhukkuba onnee jechaadha. Otoo qufaa dhiiga otoo balaqamuu dhiiga otoo tufuu dhiiga jechaadha. Akkasitti kaleessa irraa lubbuun isaa darbee jechaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisuudha dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisaa gocha sarbaminsa mirga namaatu namarratti gaggeeffamaati jira. Baay'ee mootummaan kun mootummaa akkasitti nutti xiyyeeffatee jirudha. Nu lammii Itoophiyaanota yookaan immoo Oromoota irratti jechaadha. Baay'inaan Oromoodha waan ta'eedhaaf kana. Egaa waan biraa darabbii irratti dubbii kana otoo hanqistanii irraa hir'isaatii waa'ee dhimma lammii keessanii durfadhaan siin jedha ijoollee Oromoo. Maaloo daraa baay'ee miidhamaa jira uummanni keenya. Sadarkaa yookaan nuwaa fixanii waan akka taane taanaa jedhan keessa galanii jiran. Haa ta'u malee immoo lubbuun keenya yoo bahellee lafeen keenya gara biyya keenya Oromiyaatti nuuf haa fe'amu yookaan Itoophiyaatti nuuf haa fe'amu. As keessatti ijaan nu ilaalee namaa laa daraa jedhanii dhaamsa dabarfataa jiru. Iyyi isaanii baay'ee asii riba nu dhowwaa jira dhugaa rabbii. Mee akkam jettu isin waa'ee ilmaan Oromoodha mana hidhaa keessatti baay'ee dararamaa jiran waa'ee biyyaa kan liwade waa'ee siyaasa dhiisaa itti siyaasa dhiisaa. Amma kan nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu waa'ee hidhamtoota mana biyya Arabaa kanaati jechaadha. Waa'ee hidhamtoota as biyya Saawud Arabiyaa kana keessatti nurratti gaggeeffamaa jiru kana dafnee ofirraa haala godhamuu qabu yoo sagalee taane hin goone hedduu ulfaataadha ijoollee Oromoo. Maaloo haa daraa rabbii sagalee waliif haa taanu isin jedha. Ilmaan Oromoo warri TikTokii fayyadamtanus akkasuma please sagalee ta'a uummata keessaniif. Please maal daraa obboleeyyan keenya kanaaf iyyaa dabarsaa hidhamanii jechaadha. Hidhaa keessatti nyaanni hin jiru jedhaa jiranii akkasitti feestaalii gurraacha uffataati jiranii waan uffatan dhabanii yoo mukayyifa barbaadan mukayyifa keessa qabbanaa'ee kan tasuma qabbana kanaan nama miidhuu gannutti gadhiisan jiranii yoo ho'ee qilleensa ho'aa akkasitti nama gubu gannutti gadhiisan jiranii rukuttaa qaba jedhaa jiranii hedduun argaa jira suuraa dhugaa rabbii namni hin argine hin jiru jechuuttis ni ulfaata. Sooshaal miidiyaa hundumti ni fayyadama irra caalan nama jedheetii yaada. Baay'ee wallahi kaan ija itti dhabee kaan addarra falaxame kaan akka ta'e jechaadha. Qaamtisaa kan hin mul'anne jira madaa biraa jechaadha. Baay'ee waan nama sukkanneessaadha jechaadha. Waan nama kirkirsuudha wallahi dhugaa rabbii jechaadha. Keessi kiyya baay'ee namoonni jedhee jira. Akka namummaatti akka Oromummaatti akka lammummaatti akka Itoophiyummaatti isa jedhamu jechaadha. Maal iyyaa dabarsaa please ilmaan Oromoo akkasiin waan na dhaggeeffataniif galatooma. Iyyaa dabarsaa lammiilee keessanii fi isiniin jedha qaama laallatutti tiwiitarii minaamanii kanarratti akka agarsiiftan isiniin jedha. Addunyaa kana waliin gahaa akkas yoo ta'e malee furmaanni ni argama jennee wanti nu callifnu hagas mara furmaanni ni argamu tokko ni jira natti hin fakkaatu jechuukooti. Ulfaataadha haalli dubbii akkasiin jedha galatoomaa. Iyyaa dabarsaa daraa Oromoo.